Shamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jecha warroonni kennaa jaalalaatiif maatii hin taane koottaa maatii ta'a isiniin jedhaa kennaan jaalalaa waan babbareedaa waan namatti tolu waan nama bashannansiisu isinii qabatee dhufa isiniin jedhaa warroonni maatii kiyya turtan guddaa galatoomaa isiniin jedhaa warroonni kennaa jaalalaatiif maatii hin taane koottaa maatii ta'a isiniin jedhaa egaa warroonni asumaan jaalattanii fedhii keessan dhuftanii laayik sheerii akkasumas koomantii barreessaa na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma isiniin jedhaadha galanni kechan bilisummaa yaa ta'u galanni kechan bilisummaa yaa ta'u isiniin jedha ummata qashtii ummata jaalalaa ammas agadhumaatitti nafaana taadha isiniin jedha egaa arra jaalalleewwan yemmuu yoo jaalatan yookaan namoonni lama jaalalleewwan yeroo turasanitti jaalala ho'aa keessa yemmuu jiran yookaan yemmuu wal jaalatan sanatti waadaawwan hedduu walii galu garuu waadaa walii galuun dursa nama tokko jechaadha in jaalatta malee yookaan wajjiniin turte yookaan yeroo muraasaaf adda bahuu dandeecha jechaadha isaan kana keessatti namoonni yeroo san keessatti osuma wal jaalatanuu yeroo dheeraa yookaan ji'oota isaa ta'u waggoota isaa ta'u ni turu jechaadha yaa ta'u malee waan namoonni kun lamaan keessatti yemmuu san keessatti tokko kara jijjiiramaa deema tokko immoo haaluma duraa saniin itti fufa jechaadha fakkeenyaaf namni tokko maal sirraa dhabee kara biraa deema yookaan jaalalleen kee tokko sirraa maal dhabee sirraa adda bahuu fedha yookaan jaalalleen kee maal sirraa dhabdee sirraa adda fe'uu barbaadde egaa namni yemmuu wal jaalatu jaalalli kennaadha kennaan immoo hireedha እና ከናፊ ጃለል ከና ወንተፍ namni kamiyyuu wal jaalata akkuma wal jaalatu san adda ba'uun irra jira jecha namoonni baay'een garuu akka waan adda hin baane tokkotti jiraachaa jiru garuu namni waafestee namni wal jaalatas wal jibbuunis wal jaalachuunis jireenya addunyaa kanaati jecha namni baay'ee wal jaalate adda hin baanu namni jedhu hedduu jira garuu hireen qooda rabbiiti yoo hiree kee yookaan carraa kee hin taane bakka feetu adda bahuu dandeecha jechuudha garuu immoo yoo hiree kee ta'e nama tokko waliin jiraachuu dandeecha fakkeenyaaf gizee waliin jiraachuu san irratti nama tokko yookaan atti boontu osoo inni waan tokko waan si gammachiisu tokko si godhu ati gammaduu diddee kara gaddaa jirtu akkasumas immoo waan tokko bakka waan hunda osoo si godhu fakkeenyaaf jechaadha jaalalleen kee tokko waan ati barbaaddu hunda siif godha yoo ta'e ati immoo isa sana hin hubattu fudhattu waan inni si godhu sun inni si gammachiisuudhaaf gammachuu san ibsuu dhiistee kara gaddaatti yeroo hunda kan jijjiirtu isa dhaggeeffattu yoo ta'e isa hin hubattu yoo ta'e waan inni barbaadu ati yaani bakka guutumaan guutuu waan inni si godhu hundiyyuu si gammachiisu si gaddisiisa inni garuu wantoota si godhu san waan si jaalatuuf waan si fedhuuf waan jaalala dhugaa yookaan onnee qulqulluu si qabuuf wantoota san hunda si godha namni nama hin jaalanne tokko wanta tokko aarsaa siif hin kaffalu yeroo ofii aarsaa godhee maallaqa aarsaa godhuu danda'a waa baay'eetu aarsaa ta'a fakkeenyaaf jaalala keessatti yeroon aarsaadha fakkeenyaaf yeroon irra jiru tokko maallaquma osoo hin ta'in yeroo isaa si kenne si dhaggeeffata yoo ta'e yeroo isaa siif kenne yoo ta'e inni ko aarsaa caaluudha jechuudha maallaqa kan caalu isaa jechuudha namni tokko fakkeenyaaf namni lama wal jaalatu aarsaa kasi kaffalu fakkeenyaaf yemmuu ati gadda keessa jirtu gadda kee akka gadda ofiitti gisee sitti agarsiise yemmuu ati gammadu si faana yemmuu gammadu gisee ati rakkatte kasi faana ta'e yaa kun nama jaalala onnee yookaan nama jaalala qulqulluu siif qabu jechaadha fakkeenyaaf namoonni jaalala qulqulluu siif qabu jechaadha jaalala qulqulluu namni yemmuu ati cannaqamtu yemmuu ati dhibbattu yemmuu ati rakkattu si faana ta'e nama jaalallee dhugaa yookaan onnee qulqulluu si qabu namni immoo yeroo ati gammaddu qofa kan dhufee gammachuu keetii bichaa gizee ati maallaqa harka qabdu qofa kan dhufee si gaggaafatu kun nama faayidaaf deemu malee nama jaalalaaf deemu miti yaa ta'u malee jaalalleen kee yookaan jaalalleen ta'e wanta sirraa feetu hubachuu qabdu duraan dursitee baruu qabda jechuudha fakkeenyaaf namni tokko namni lama yommuu wal jaalatu wal gammachiisu akkasumas fedhii walii eeguu akkasumas wal kabajuu waan baay'eedha jaalala keessa kan jiru wal kabajuu akkasumas fedhii walii eeguu
waan hedduu mariin irree akka jiru ni barbaachisa wal hubachuu walii obsuu fakkeenyaaf namni yoo jaalala keessatti obsii hin jiraanne jaalalli keessan lamaan diigamaa jira jechuudha fakkeenyaaf namni wal jaalatu wal lola ni araarama wal lola san keessatti garuu nama sadaffaatti kan dabarsu yoo ta'e fakkeenyaaf jaalalleewwan lamaan keessa namni sadaffaa jidduu kan seena yoo ta'e jaalalli isaanii kan hundee qabu osoo hin ta'in hundee isaa diigamaa jira jechuudha fakkeenyaaf jaalalleewwan yommuu wal jaalatan nama sadaffaatti yookaan nama dabarsitanii sadaffaa arfaffaatti himuu hin qabdan fakkeenyaaf abbaa keetis haa ta'u obboleessa keetis haa ta'u obboleettii isaatirree haa ta'u siif nama sadaffaa egas lamaa wal filattanii wal jaalatanii nama sanii mari'atteeti miti kan jaalatte waan ta'eef obboleettii keetii yookiin obboleessa keetii mari'attee miti kan jaalallee kee jaalatte ofii keetii sammuu kee amansiistee seente waan ta'eef guyyaa saniin booda guyyaa wal dhabde immoo iccitii isaa kana yookaan wanta inni siin jedhe yeroo tokko osoo hin beekin jechaan wal hubachuu dhabuudha walitti bu'uu dandeecha haalli yeroo walitti buusuu danda'a wal hubachuu yoo hin dandeenye yaada walii yoo hin hubanne walitti bu'uu dandeecha garuu yommuu sammaal goota obsaan dabarsu namni tokko obsu yommuu inni haara ishiin obsite obsaan dabarsuu jaalala akkasitti yeroo dheeraa tursiisuu ni dandeecha garuu yeroo dheeraas kan tursiisu numa kan tursiisu dhabus matuma keenya fakkeenyaaf namni tokko lamaan yommuu wal jaalatu waliin dhaggeeffanne ta'e yoo jaalalli isaanii turuu hin danda'u jecha garuu namni tokko yoo aaree namni tokko qabbanaa immoo jaalalli isaanii turuu yeroo dheeraa jiraachuu ni danda'a kanaaf jaalalleewwan yommuu wal jaalattan iccitii keessan ala baasuu dhiisuu nama sadaffaatti himuu dhiisuu namni sadaffaa gongumaa namni sadaffaa fakkeenyaaf yookaan tokko sin diiguu danda'a yookaan si ijaaruu danda'a hin beekamu namni sadaffaa sin lamaantu wal beeka waan ta'eef namni sadaffaa gatii tokkoyyuu hin qabu nama sadaffaatti baasuun sirrii miti ishiin gwaaddanyaa ta'e ishiin akkasii ishiin hiriyaati ishiin no never gwaaddanyaa maalii jechuun hin jiru jaalallee keessa namni lama erga wal jaalate bultii eega hiriyaa ta'e so hiriyaa kiyyaa obboleessa kiyyaa namni sadaffaan gongumaa hin barbaachisu kanaaf jaalala keessatti immoo wal miidhuun hin barbaachisu fakkeenyaaf jaalalleen kee tokko yeroo dheeraaf wajjin turte bakka waan inni fedhu san yoo gooteef jecha waan inni fedhu san waan sirraa eegamu guutumaan guutuutti fedhiisaa ni guuttafu yoo ta'e ofuma isaatiif deema yookaan nama biraa jaalata yookaan bakka sirraa adda ba'uu barbaada yoo ta'e gongumaa ati hin gaabbitu inni yeroo booddee ni gaabba jecha fakkeenyaaf nama shamarree akka ishii na'an arganne jedhe shamarree akka ishii hin argine bakka yeroo hunda akkasitti deebi'uu barbaada kana jechuun maal jechuudha ati jaalala keessatti oolmaa gaarii oolte fi akkasumas waan inni barbaachisu hunda yoo goote fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo baay'ee ishii bakka ishii malee nama jireenyi koo naaf hin ta'u ishii malee akkas hin ta'u dubartoonnis dhiira qofa osoo hin ta'e isa malee jireenyi koo naaf hin ta'u kan jedhanii bo'oo maaliif seeti waan yeroo jaalala san keessatti waan gaarii waan inni godhubsa waan beektuuf nama biraa namni akkasitti kunuunsuu dhiisuu waan danda'u waan beektuuf nama saniin bo'uu dandeecha dhiironni san yeroo tokko shamarree san malee ishii malee namni akka ishii malee kan jedhan waan jaalala keessatti yeroo san yeroo waliin dabarsan waan gootuuf waan beekaniif jechaadha kanaaf jaalalleen kee yookaan jaalalleen ta'e gongumaa namni jaalala keessatti ati cubbisin inni sittaa cubbisu malee maaliif jennaan jireenyi karaa biraatirra jireenya haaraa eegaluuf yoo ta'e ati nama sadii yoo cubbiste cubbuun isaa si qabuu danda'a garuu ati cubbuu hin cubbisne haala gaariin jirtaa oduu isa kunuunsituu si dirraa deema yoo ta'e yaa deemu siif jireenya gaarii siibaa kanaaf namni isa lammataarree argattu nama fooyyaa nama si hubachuu danda'u nama jireenya kee guutuu si gammachiisuu danda'u argachuu dandeecha jechuudha yoo immoo isa gaddisiistee osoo inni si gammachiisuu barbaadu osoo inni si kunuunsu kan isa gaddisiistu yoo ta'e immoo sirree boruu nama kan qunnaa ofii waan ofii facaafatan yookaan qunnaa ofii liqeechan isatu nama eeggata waan jiran waan ofii facaafatan hammatan akkuma jedhasanii kanaaf waan ofii keetii kennite kana boruree carraan biraas si eeggata kanaaf waan gootu keessatti gaarummaa oolii jireenya kee keessatti waan gaarii yaadii waan gaarii hojjedhu nama kamiyyuuf waan gaarii yaadi jaalallee keetis haa ta'u hiriyoota keetis haa ta'u namoota biraatiif waan gaarii yoo yaadde boruree waaqayyo siif waan gaarii siif yaada kanaaf namoonni yeroo baay'ee jaalala keessatti namni akka ishii jireenya koo keessatti in argadhu kan jedhanii yeroo baay'ee nama tokko irratti murteessa maaliif yoo jettan jaalala keessa waan gizee jiran waan ishiin gootuuf
bakka waa akkaataa isheen itti kunuunsitu akkaataa isheen jechite gizee baay'ee namoonni jaalala keessatti yaada walii hubachuu jecha walirraa fudhachuu ni danda'a osoo isheen gizee akkas naan jettu san oduun waan akkanaa godheefi jiraadde osoo jecha isheen naan jette isa fudhadhee jiraadde arrayyoo tana ishee wajjin nan jireenya gaarii jiraadhati jedhee namoonni baay'een yaada isaanii ni gaabbuu jechaadha baay'ee tokko namoonni gaabban namoota kana atama jireenya kee keessatti wantoonni godhuu barbaadda yookaan godhuuf yookaan hiriyaa qabattanii yommuu jirtan yommuu san hiriyaa keessan keessa waan inni barbaadu godhiif dhugaa Rabbiin sin jedha maaliif waan inni barbaada never inni sitti cubbisu waan fedhe sinaa jedhu garuu ati waan jaalala san keessa waan jirtutti waan inni barbaadu godhiif saniin booddee waan inni fedhu yaada isaa hubadhu waan inni sin jedhu san yaada isaa kamiyyuu yoo ta'e hin tuffatini yaada isaa yookaan yaada keetirra faallaa ta'e yaada isaa hubachiisuudhaan dubbachuudhaan wal mari'achuudhaan yaada san hubachiisuu ni dandeecha jechuudha. Kanaaf jaalalleewwan yeroo baay'ee yommuu namni lama wal jaalatee gargar bakka walii bu'aniif jaalala san keessatti namni sun oolmaa ooleef haala kamiin akkaataa oolee haala kamiin akkaataatti jiraatu kanaaf nama san akka ishee san malee argachuu hin danda'u yookaan nama akka isaa san malee argachuu hin danda'u jedhanii namoonni yeroo baay'ee kanaaf akkasitti murteessuu jechaadha. Kanaaf nama kamiyyuu ati oolmaas ta'e nama kamiyyuu ta'e ija tokkoon ilaali. Akkasii inni biraa immoo nama wal caalchisuu hin qabdu jechaadha. Jireenya keetirratti nama wal caalchisa yoo ta'e jechaadha. Keessattuu shamarran jechaadha. Namoonni shamarran jechaadha. Keessattuu fakkeenyaaf nama wal caalchisuu hin qabdan jechaadha. Nama fakkeenyaaf amma yeroo gaaffii jaalalaa si gaafatamu keessaa namni sadi yookaan erga tokko osoo si gaafatee kan kun kanarra caalaa yoo jettee sanis oduma maxartuu haftaa jechaadha. Garuu yaada tokko kasii ta'e nama si jaalattus garuu irraa filattee yookaan beektee hubattee yaada nama hubattee nama san maal akka fedhu fedhiin isaa maal akka ta'e yaadni isaa maal akka ta'e hubattee jaalachuun irree barbaachisaa. Osoo nama tokko hin beekin jaalachuun baay'ee rakkisaa namni sun amma nama akkamii akka ta'e boru jireenya keessatti maal akkamitti akkasi jiraachisu yookaan siif ta'a yookaan naaf ta'a immoo naan ta'u jettee yaada sammuu keetiin mari'attee jaalachuun barbaachisaadha. Osuma ta'uu malee garuu namni kun dhiira kanarra caala yookaan namni kun kanarra caala yoo jette gonkumaa wanta akkasii sun dogongora namni ilmi namaa kamiyyuu wal qixa jettee kan yaaddu yoo sammuu kee kana amansi